sagantaan kan keenya guyyaa har'aa bakka kanatti geggeessinu kaayyoo lama kan qabatedha. Kaayyoon inni jalqabaa akkuma bakka kanatti agartanu sagantaa deeggarsa harka qalleeyyii nu keessa jiranu gargaaruu jedhu kan kaayyeeffatedha. Inni lammaffaan immoo masjiidni kan keenya bakka kanatti ijaaramaa jiru ijaarsi isaa sadarkaa jalqabaa raawwatee yeroo gabaabaa keessatti qulqullinaa fi ariitii barbaachisaa ta'een sadarkaa kanarra ga'uu isaatiin gammachuu nutti dhagahamee ibsachaa kontiraaktaroonni keenya hojii kanarratti bobba'anii turanii fi qaamolee ijaarsisuudhaan masjida kana ijaarsisanii hawaasaaf gumaachuudhaaf of qopheessanii jiran bakka kanatti guyyaatti galateeffannoodha jechaadha. Kanaaf kaayyoo kana lamaan qabannee sagantaan ammatti qabannee itti adeemnu akkuma bakka kanatti agartanu jechaadha. Sagantaa deeggarsa meeshaalee barnootaa harka qalleeyyii keenyaaf kan jedhudha. Dhaaddannoo garaagaraallee bakka kanatti keewwannee jirra. Deeggarsi kenninu bu'aa barnootaati. Akkasumas barnoota deeggarii yoo barnoota deeggarre guddachuu dandeenya. Harka qalleeyyii gargaarii kanneen kana fakkaatan dhaaddannoo akkanaatiin guyyaa har'aa bakka hooggantoonni mootummaa fi hawaasni naannoo akkasumas dhaabbilee islaamarraa bakka buutonni as jirtanitti sagantaa kana ifatti kan saaqnu taha. Itti aansuun immoo Sheekh Yahyaan ergaa gabaabaa nuuf dabarsu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بقرب ياسين نبي وان قدار أكون مزيني كان كينيا مزيني توفيق وقا كنا وإلا كامو تربينو جاري كن يورما إيقال مي وان كان أزقوه چونقفو ميكا كيسا بي وان قدار ربي تنو فدبالو كان شيخ خليل أزقديس فقين إيقال مي يورما جارمي كن ربو متويو نغرغاران أزقاء كريستانا إسلاما تونجدين كوما بلشان كينيا جدن اتبوباتني أبتا وان تئف مؤسسات وان تئف لكي كنا اللالة تويتشوري من دركنا فايا شلي ماتا كبجا وان التيمبون نودا يتشونا أمتا هند لالة كان أفتكما أمني أكن نقال مقو ربتنو غرغارو أبا بلبلي أبا جيدون غرغاري نميتشا أولا إيغالي ربين يادا ساقل ما نغو dhiyoorumatti immoo rabbi ga'ee nu agarsiisu. Fooqiin naannoo kanatti ijaaramu jechuun guddina kabajaadha faaya mandara kana rabbi nu gammachiisu. Kun waan guddaadha. Harka qalleeyyiin akkuma Muhammad Amin jedhe sana danda'een bitatu dabtarii miidhagaa waa'ee barumsaa irra turan isin beekani. Bulchiinsa mana barumsaa daalikteera ture hin beeka. Dhiqqoodhuma dhufee liqaman barii ta'e se'uu hirtanii naannoo kana bulchaan ture malee bareechee beeka. Kanaaf erga deebi'eesiisan haasa'anni akka barsiisaatti akka sheekolee barumsaa dhukkubsatu sana dhukkubsatee ka'e inni. Dabtarii 13 barbaada kutaa mana barumsaa 13, 14, 15 barbaada akkuma ol guddataa deemuun hin dandeessu galtee mana taftii qasiraa hojjetaan bitadha jechuu yaalti hin danda'amu. Waan guddaadha kun booda isaa qalamee jira, shaantaa jira. Akkuma kana masjiidni biraas nullee itti hirmaanee waan akkanaa uumuu waan guddaadha. Rabbiin waa gargaaru abbaa eegalee rabbiin galata guddaa haa ta'u. Dura dursoo biyya keenya biyya amaanaa rabbi haa taasisu. Mandara nagaa rabbi haa godhu. Ce'umsa dhufe kana rabbi nuuf dagaagsu. Ce'umsa gammachuu, ce'umsa guddinaa rabbi nuuf taasisu. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاضل غلطوما ثاني جتة كانت تانسون مو شيخ نومان ناصر إمام مسجد كان كينياتي رجع جباب ثاني نفتبرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجع قبل شو الأول كذا ندبني وجراته ربين قال إنها جو صدر كان الرجع كينيا في تانسيمو وقنتو تكين مجلس كين akkasumas ummata keenya ammas kontiraaktaroota keenyas galateeffachuu barbaanna walumaa galatti jechuudha. Hundumti keessanuu utuu isin nu bira hin jiraanne sadarkaa kanarra hin geenyu. Ammas immoo gargaarsi keessan nu barbaachisa nu wajjin jiraachuuni.
Inshaallah nutis immoo wanni nu jennu yoo jiraate yoo isin akkasumatti akkuma amma deemaa jirru kanatti hundi keessan tokko tokko nu wajjin jiraattanii inshaallah yeroo ji'a 4 yookaan 5 hin caalle keessatti pirojektii kana galmaan geenye akka isin agarsiifnu waadaa isin seennaa isin jechuu barbaanna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulfaadha galatoomaa jecha Sheekh Saabir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ربي بريتني قال تفنى مزيني تقواقا الحمد لله كنا سرقيرا ذلك مرة كاسي بكا سلاتا تورر بيتشوان بكا علميتيسي مدرسة رجل كبه دبلة تمو اتريهنيا نواسا ساتي رهاتي ركنا سالي برابا تريمونا كاني بربادو قامني مسجد كان اوغنو لي وان كرتي وان امنوف بريتشي تمنو وانتيف اتريهنيان غرغار سرداس غورا دوفه فولدراتي سمو كرا چالا itti hawaasa itti dhiyaate jechuudha. Rakkoo isaa furaa deemuudha kaayyoon isaa masjiida bakka siraata qofatu hin ta'in jechuudha. Bakka hawaasni dhimma isaa itti baatu jechuudha. Bakka hawaasni itti gargaaramu ta'uudha. Inshaallah karoora keenya kanaaf hundurattis uummanni sitti hirmaatu hundi keessan immoo galatoomaa ulfaadha. Kabaja guddaadhaan deebi'aa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan dhuftan. Duraan dursa kabajamoo obbo Amin bulchaa ganda Mandaraa Qocii kabajamoo Ustaaz Yaayaa walitti qabaa dhimmoota musliimaa ganda Mandaraa Qocii kabajamtoota ustaazota keenya asitti argamtanii fi kabajamtoota ummatoota naannoo kana baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Itti aansuudhaan sagantaa irratti waa'ee sagantaa irratti argamne kanaa kaasuudhaaf adde Saadaa kan jedhamtu naannoo kana akka jirtuu fi hojiiwwan garaagaraa akkasuma ta'a turte gabaasa adda addaatiin nu qaqqabaa ture. Kana keessaa naannoo biirii qotuu barattoota harka qalleeyyiidhaaf meeshaalee barnootaa hiruun akkasumas immoo uffata garaagaraa akka hiraa turte wantootni baay'een kan nu qaqqabaa jiran jira. Kana gaafa kaasnu barattoota amma kana barattoota 100f meeshaalee barnootaa kennuu jechuun waan salphaa miti. Maaliif maatiin yeroo ammaa haala qaala'insa jireenyaa wajjin wal qabatee gaafa laallu maatiin tokko dabtara tokko bitee ijoollee isaa gara mana barumsaatti erguun baay'ee hamaadha jechuudha. Baay'ee nama rakkisa jechuudha. Barnoota immoo akka salphaatti yookiin immoo akka taphaatti waan ilaallu otoo hin ta'in nama barateedha kan waan tokko hubachuu danda'u. Nama barateedha waa'ee amantaa isaa kan beekuu danda'u. Nama barateedha waa'ee biyya isaa kan beekuu danda'u jechuudha. Ijoolleen gaafa qe'ee keessaa ba'anii mana barumsaa oolan nuyi akka salphaatti ilaaluu dandeenya ta'a keessatti abbootiin. Haadha biratti garuu waan salphaa miti. Ijoolleen gaafa mana keessa ooltu ammas ol deebitee nyaata gaafatte jechuudha. Yoo xiqqaate gaafa mana barumsaa deemtu immoo ganama nyaattee baatee sa'aatii 6tti ol deebiteetti kan isiin nyaata gaafattu. Kunumtinuu bu'aa tokko barnoota irraa asirraa gaafa kaanu jechuudha. Akkasii obbo Amiin kaasan koomiif hamii keessaa baanee wantoota faayidaa qaban naannoo keenyaa bu'aa buusuu wantoota danda'anu gaafa hojii tokko jalqabnu hamiinis hin dhibu koomiinis hin dhibu. Rakkoonis immoo achi keessa dhibu jechuudha. Rakkoo dhufu sana keessaa immoo namni hamiinis koomiinis irratti qabu immoo dudduubbeetti kan deebi'u otoo hin ta'in hamiif koomii sana keessaa bahee hawaasni ni jirus hojii sana gargaaree hojii sana deeggaree walii wajjiniin deemee galmaan ga'uu danda'uu qaba malee hojii akkasii keessatti wal jajjabeessuun akkuma Islaamiin kaasee namoonni iddoo baay'eetti wal gargaaraniiti kan dhaga'an jechuudha. Jirbiin wal gargaartee arba hiitii jedhama jechuudha. Hadda ustaas sila kaasaniiru. Dabtara kana birii 22 hin argamu. Birii 52 yoo argamaa jiru. Akka magaalaan keenyaatti yeroo ammaa keessa hin jiru dabtarii magaalaa keessa jedhamaa jira jechuudha. Kanuma arganii bituun iyyuu bitanii ijoollee kanaaf ijoollee qopheessanii ijoolleen bor mana barumsaan deema jedhanii sammuu isaanii qopheessanii taa'uun waan salphaa miti waan ta'eedhaaf kun namoonni dhimma kana hojjetaa turan galateeffamuu qabu jedha. Dhumarraa wanti tokko kaasuudhaaf obbo Abdurrahman naannoo kanatti miti nan beeku naannoo biraatti namoota dargaggoota hedduu walitti qabanii deeggarsa garaagaraa gochuudhaan jechuudha kan beekaman. Namoota harka qalleeyyii ta'aniif mana ijaaruu, dargaggoota hojii hin qabne hojii keessa galchuu, kana biras immoo darbee sagantaa arjooma dhiigaa irratti illee afooshaa isaanii walitti qabanii deeggarsa garaagaraa nu wajjiniin ta'anii godhaa turan waan ta'eedhaaf akkanaa galateeffatan hin barbaada. Dhumarratti wanti an kaasu tokko maanni ijaarsa masjidaa eegaltanii jirtu waan jajjabeeffamuu qabudha. Bal'aa nuuf dabarsaniiru.
dhumarratti illee sadaqaa niyyataniiru. Haa ta'uuti inshaallah masjidni kan keenya khayrii isaanii sadaqaa isaanii hin qeeballa. Yeroo ammaatti garuu guutummaa guutuutti ahlal khayriidhaan yookaan nama dhuunfaatiin waan hojjetamuuf hanga kana rakkina hin qabnu. Garuu waan isin nuu kennitan immoo kabajaan isin hirkaa fudhanna. Nama biraatiifan jedhe namni biraas cinqamtanii waan akkasii keessa akka hin seenne, haa ta'u malee masjidonni barbaadan jiru nurra jechaadha. Kun yeroo ammaa ariitii kanaan kan hojjetameefuyyuu sababa faayinaansii rakkoo hin qabneef, faayinaansii irratti rakkoo waan hin qabneef jechaadha. Kanaaf ustaazni kan keenya Sheekh Nu'umaan abbaa piroojeektii kanaati. Nama baay'ee aktiiviidha. Waan hanga ammaa hojjenne keessatti rakkoon faayinaansii nu qunnamee, rakkoon maallaqaa nu qunnamee akka hojiin kun duubatti hin jenneef, guyyaa tokkoof akka inni duubatti hin jenneef hojii guddaa waan hojjetaniidhaaf jechaadha. Sagantaa kana sadarkaa kanatti guyyaa 20 keessatti piroojeektiin akka biyya kanaatti hin beektu, kan islaamaa miti kan mootummaayyuu rakkoo guddaa keessa darbeeti kan xumuramu. Yeroo kana keessatti hangas adeemuun waan guddaa waan ta'eef hawaasni kan keenya gama biraallee yoo kutannoon hojjete akkas milkaa'uu danda'a isa jedhu irraa akka baratamuudhaa fi guyyaa har'aa akkuma jalqabarraa isinitti himne sagantaa lamadha kan kaayyeffanne. Karaa adde Sa'adaa Abdallaa maqaan garaagaraa ittiin maxxanfama. Maqaa sana hunda darbanii khayrii biraa hojjechuudhaaf, hojii tola ooltummaa gara biraa fuulduratti yaaduu danda'uun immoo cimina nam tokkooti jechaadha. Namni bakkuma sanatti hafa. Waa hojjetaa dhaqee bakka chaalenjiin isa qunnametti hafa jechaadha. Adde Sa'adaan hojii hojjetan kanaan hanga himatamuu bira ga'anii turan. Hanga himatamuu. Garuu har'a guyyaan sun darbeera. Qaamni bakka kana jirtan qaamni garaagaraa galatoomaa kan nu wajjiniin cinqamaa turtan irra deddeebiin bakka kanatti deddeebi'anii warri zoonii bulchan, bulchaan kan keenya, bulchaan ganda mandaraa Qoci, bulchaa nageenyaati, bulchaa misoomaati. Akkaan rakkoo masjiida kanatti yeroo isa barbaannetti halkan sa'aatii 5tti yoo ta'e bakka kanatti of qusannaa tokko malee dhufanii rakkoo keenya nuuf laalaa turan. Isinillee akka hawaasaatti bakka garaagaraa teessanii waan tokko tokko ilaalaa turtan, dhaggeeffataa turtan. Inni sun seenaa ta'eera guyyaa kana booda. Seenaa ta'eera. Har'as khayriin tola ooltummaan fuula durattis hin hojjetamaa jechaadha. Amma immoo kontiraaktarri masjiida kan keenya ijaaruu irratti argamu injiinar Osmaan Zaakir kan jedhamu abbaa booyyeellee kan piroojeektii booyyeellee kan hojjete isaan kanadha jechaadha. Akka dhaabii isaan akka kan koo qallatanii miti. Injiinar Osmaan jedhama. Leekchara yookaan barsiisaa yuunivarsiitii Teeknooti. Gartokkeedhaan immoo kontiraaktara. Akkasumas obbo Ahmad illee osoo as ba'anii obbo Ahmad, injiinar Haydar, injiinar Seefuun bakka kanatti argamu. Gizee tokko kontiraaktaroota kana akkuma sila amiin kaase booyyee kan diizaayinii hojjetee yeroo ammaa hojii irratti argamu isaan kana kallattiidhaan Dr. Abiy Yerkaa meedaaliyaa badhaafamaniiru. Isaan kun jechaadha. Yeroo ammaa barsiisaa yuunivarsiitiiti. Gartokkoon kontiraaktara. Isaan kun immoo kontiraaktar Ahmad Hayilee jedhamu. Hojjetaa yookaan kontiraaktara collee yeroo ammaa saayitii 5ffaa jiraati kun. Saayitii 5ffaadha bakka kanatti kan hojjetan. Garuu gaafa as hojjetanus akkuma tokkoffaatti hojjetu. Ganama yeroo lafaa kaanu jarri as jiru. Godaa kaanii jechaadha. Gaafa isa godaa dhaqnus achitti argina. Baay'ee aktiiviidha. Isaan kun Seefuu jedhamu. Isaan kun injiinar Haydar Hamid jedhama. Kontiraaktara yookaan diizaayinara cimaadha. Masjiida kana hanga ammaatti diizaayinii kana fakkaatu akka kiyyatti hin argine. Masjiida hedduu argeera. Akka kiyyatti hin argine. Yeroo jalqabaatiif diizaayinii haaraa ta'e hojjechuu qofa osoo hin ta'in diizaayinicha erga hojjetanii kan nu jalatti kennineef awwadaaddarree caarataa keessa kan galchineef jira. Diizaayinii kana akka hojjetanii lafan kaa'u moo hin kaa'udha sodaan kan keenya. Yoo diizaayiniin warqata irratti ba'e kun
bakka kanatti bu'ee argine magaala Jimmaatiif waan guddaadha. Waan hedduu of keessaa waan qabuuf jechaadha. Ijaarsa addaa waan ta'eef jechaadha. Akkuma sila obbo Amiin kaasan safara kanaafillee naannoo kanaafillee akka bu'uuraalee misoomaa tokkootti isa hordofee wanni dhufu waan gurguddaadha jennee yaanna. Mee kontiraaktaroonni immoo akkamitti akka jarri hubatan hawaasa kanaaf akkamitti akka waliin deemaa turan ergaa dabarsu jirattan isin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokoli keessan yoon waamaa walitti qooduu hooggantoota ganda mandaraa Qucii kanneen biroo dabalatee ustaazota naannoo dabalatee hundayyuu baga nagaan dhuftan jecha. Akkuma jedhame ergaan baay'een dubbatameera. Egaa namni gurguddaan haasa'e booda haasa'uun ni ulfaata. Ani baay'izawee yoon jalqabe barsiisaadhas keessoon kiyya dhaabuun beeku leekchar godhee isaatii meeqa yoo ta'eef sana gabaabseetuman jalqaba irratti faaruun kan rabbiiti alhamdulillahi rabbil aalamiin. Tamsaasa Islaamaa miidiyaa barakaa hojiin kan kee guddaa halaala mul'ata sagalee Islaamaa mul'isuun beekamta halkanii fi guyyaa fi tattaafata gaaraaf laga ceetee baadiyyaa magaalaa oliif gadi fiigda diinii kan kee jala jazaan kee jannata siif ta'uu kajeella